Gareen mootummaa Mormu kan Girrisaa jedhee OfWaamu bakka lamatti adda bahuudhaani innis garee OMN fi garee keelloo miidiyaa ta'ee garaagarana dhagaa walirratti darbachuu irratti argama. Inni kun immoo qabsoo Oromootiif bu'aa tokkollee akka hin qabne kan waliin laallu ta'a. Ittuu daballee immoo odeeffannoo gara biraas kan gurra isin buufnu ta'a. Nagaa isin daganne akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota AGM Anolee Global Media irraa odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheeti jira. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu immoo anoo obboleessa keessan Tulchaa Huseen Maddaati. Magaalaa Hawaasaa ijaan daawwachaa gurraan immoo na dhageeffachaa hanga dhumaa qophii kennaatti na wajji turan affeerraa kootee. Gareen mootummaa Mormu kan biyya alaa daheeffatee hojjetu bakka lamatti wal qoode. Wal qoodiinsa isaanii kanaaf sababa guddaa kan ta'e Sagalee keelloon miidiyaa masaraa mootummaa keessaa sagalee koree hojiraawwachiiftuun biltsiginnaa yeroo walgahii gaggeeffatan muummichi ministeeraa osoo haasaan nu dhaqqabee nu harka seeneetii jirra jechuudhaan isa gadi dhiisesan irratti amma ajandaan guddaan ka'eetii jira. Keelloo miidiyaa muummichi ministeeraa torbaan darbe keessaa walgahii gaggeesse irratti haga waggaa 10tti aangoo nama tokko dabarsee hin kennu. Du'ee bada malee eenyuttillee aangoo dabarsee hin kennu. Filannoo mohanneetii jirra. Paartilee mormitoota abdii kutachiifneetii jirra. Osoo filannootti hin seenaniin akka isaan abdii kutatanii dursanii filannoo keessaa bahan gooneerra. Na amantanis amanuu baattanis biltsiginnaan dursee filannoo harka dhibba mo'ateera jechuudhaani sagalee Dr. Abiy Ahmad walitti qindeessee dhiyeessee jira. Sagaleen kun mormii guddaa uumeetii jira. Sagalicha keessatti kana qofaa miti. Koreen hojiraawwachiiftuu biltsiginnaa dirqama amma qabdan kana irratti dirqama guddaa ofirratti dabaluudhaan dhaaba kana tursuudhaaf mootummaa keenya kana tursiisuudhaaf jaalala uummataa akka horatu gochuudhaaf sirriitti hojjechuu qabdanii dogongorri yookaan faawuliin tokko uumamuu hin qabu. Faawuliin arma dura uumamee gatii akkamii akka nu kabalchiisaa ture beektu. Kanaaf dogongorri tokkollee uumamuu hin qabu. Wantoonni dalagan hundi kan itti yaadamee dalagamu ta'uu qaba. Sagalee jedhuun keelloo miidiyaa karaa miidiyaa isaatiin gadhiisuun ni yaadatama. Namooti hedduun waan keelloo miidiyaa jedhu kana fudhachuudhaani akka malee yaada addaa dhiyeessaa turaniiti jiru. Keelloo miidiyaa dhugaatii, miidiyaa icciitii biltsiginnaa baasuudhaan miidiyaa gola biltsiginnaa keessa tareetiniin waliin dhahaa jirudha jechuudhaan namooti hedduun keelloo miidiyaa yoo faarsan mul'atu. Waan kanarratti mootummaan sobaadhaa keelloo miidiyaa in sobee keelloo miidiyaa wanti inni dhiyeessee haasawa armaan dura mootummichi bakkoota garagaraatitti dubbate. Bakkoota garagaraatitti kan haasa'e walitti idiit gochuudhaan walitti galchuudhaan erga idiitiingiin fooyyeessanii wal fakkeessanii booda icciitii gola biltsiginnaa keessaa baate jedhanii dhiyeessan malee kuni soba guddaadha. Haasawa koreen hojiraawwachiiftuu engadda raawwate irratti wanti tokkollee kan sagalee san keessatti dhagahame hin jiru jechuudhaan koreen hojiraawwachiiftuu keelloo miidiyaa akka sobuu ikallatti yaada isaa kaa'eetii jira. Kanas kan beeksise karaa waajjira muummicha ministeeraatiin ibsa guyyaa kaleessaa afaan Amaaraatiin baaseeni. Egaa dubbiin gamasii miti. Amma gareen Girrisaa bakka lamatti wal qooduu isaati. Gareen mormitoota yookaan immoo akka maqaa qoosaa fi qabsootti Girrisaa jedhee OfWaamu bakka lamatti wal qoode. Innis garee OMN fi garee keelloo miidiyaati. Gareen tokko OMN deeggara. Gareen keelloo miidiyaa immoo warra keelloo miidiyaa deeggara. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo. Gareen kun akka jedhutti keelloo miidiyaa arma dura soba garagaraa fakkeessaa tureetii jira. Sagalee abbaa gadaa gujiin obbo Jiloo Maandhoo dubbisuudhaaniin akka dhiyeessetti abbaan gadaa Jiloo Maandhoo mootu ani yaada kiyya nama tokkoofillee hin kennine sagaleen sunis kootii miti jechuudhaan keelloo miidiyaa soba guddaa akka sobee hundi keenya yaadanna jechuudhaan gareen OMN deeggaru yeroo keelloo miidiyaa qeeqoo agarra. Akkasuma Hogganaan ol aanaan
Oromiyaa Media Network kan ta'e Farhaan Abdusalaam dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan jedhe Jawaar Muhammad sagalee Abiyyi Miliqxee bahe kan bakka bakka walitti fudhamee akka ta'e hubadheeraa jedha Farhaan Abdusalaam. Sagaleen Abiyyi Miliqxee bahe kan bakka bakka walitti fudhame akka ta'e hubadheeraa. Kana warruma mootummaattu keelloo miidiyaa dogongorsiisuuf godhe jedheen yaada. Tahullee kun dhugaa Oromoo dhoksuu hin danda'u. Abiyyi akka hin waraabamne bilbila namarraa guuree wanti inni namaan jechaa oolu waan sagalee qindeeffame sanii oliiti. Tahullee sagalee qindeessuun hin barbaachisu. Dhugaan keenya karaa dhugaa qofaan yoo ibsine gahaadha jechuudhaan Farhaan Abdusalaam yaada kana kaahee. Kana jechuun akka Farhaan Abdusalaam jedhutti keelloo miidiyaa sagaleen inni dhiyeesse kan kallattii waraabame osoo hin ta'in kan idii ta'ee bakka garaagaraatii walirratti qindeeffame akka ta'e Farhaan Abdusalaam Daarektarri guddaa OMN ta'ee tajaajilaa kan turee fi ammallee aangoo guddaa kan qabu kan miidiyaa keessatti sagalee ol aanaa qabu akkas jechuudhaan karaa fuula Facebook isaatiin maxxanse. Warri keelloo miidiyaa deeggarummoota duula hamaa Farhaan irratti gaggeessan Farhaan dogongortee jirtaa dadda fi dhiifama gaafadhu jechuudhaan Farhaan irratti yaada isaa dhiyeessan. Mootummaan Abiy dhugaa tokkollee hin qabu. Keelloo miidiyaa sagalee sobaa haqindeessuu baatuyyuu wanti barbaadamu diina kennaa karaa gubuudha. Diina kennaa garaa gubuu aga ta'etti mootu sobaan qindaa'ee dhugaan waraabame wanti nu galchu hin jiru. Ammatti yaadni kenna guddaan biltsiginnaa burjaajessuudha. Biltsiginnaan dhugaa wayituu hin qabdu. Jarruu kan kanaa olii nu godhaa jirti. Kanaaf dhugaan isaaniif galchinu hin jiru. Sobaanis ta'e waan ta'eenu qabsoo kennaaf kallattii barbaadameen dhugarratti haa hundaa'u sobarratti haa hundaa'u mootummaa kana burjaajessuu qabna. Kanaaf Farhaan dogongortee jirta jechuudhaan yaada isaanii kennaa jiru. Isaan keessaa kan xiqqoo yaada bilchaataa kenneen mootu hawwii aannoleeti. Hawwii aannolee mootu akkas jedhe hangama kiyyaan Abiy Ahmadis ta'e paartiin inni hundeeffate wanti Oromoo irratti hojjete akkaataa kamiinuu himamee hin dhumu jedhee hin amanu. Dhuma jedhee hin amanu. Dhugaan Abiy Ahmadii fi Oromoon galchuu qabu ni jiras jedhee hin amanu. Abiy dabaadhaan muka qottoo jallatee kan osoo iji keenya girtu meeqatam qarxam godhee fixaa jiru. Namni akka isaan haqni tikfamuuf ni jiraata jedhee hin amanu. Gantuun haqa hin qabdu jechuudhaan Farhaan Abdusalaamiif deebii kenneetii jira. Kana qofaa miti. Ammallee dhagaan gamaa gamanaa walitti darbatamu sadarkaa namoota folloowara gurguddaa qabaniitti hedduun deemaatii jira. Namooti hedduun qabsoo Oromoo karaa dhugaa Oromoo karaa dhugaan dhaadannoo Jawaar jedhu san qabatanii sobuun hin barbaachisu. Sobni gaarii miti. Namni sobaan deemu yoomillee hin milkaa'u jedha. Namooti hedduun immootu deebii warra Farhaan deeggaruuf yeroo kennan immootu dhugaan takkallee hojjettee hin beektu. Arma duraayyuu karaa dhugaa qofaan qabsoofna jennee warri sobaan deemu shira nurratti xaxee nu kuffise. Dhugaan nuti faarsinu duuba kamiree jechuudhaan yaada isaanii kennaatii jiru. Hayyoonni garee kanneen lamaan irraa bilisa ta'anii qabsoo Oromoo miira dhuunfaa isaaniitiin xiinxalanii fi yaada dhuunfaa isaanii kennataa turan immootu garee lamaanuu sirrii miti jechuun garee lamaanuu komatu. Osoo wanti akkanaatu ta'ee keessaan wal amansiisutu irra ture jedhu. Inni biraan mootu gareewwan kunniin lamaan walitti hin hafu. Gareen lamaanuu miidiyaadhaan. OMNs keelloonis miidiyaadhaan. Miidiyaawwan kunniin lamaan erga walitti hin hafu jalqabanii bubbulaniiti jiru. Keelloon miidiyaan yeroo hedduu golbiltsiginnaa ta'ee haasobus dhugaa isaa dubbatu sobaanis haa ta'u dhugaanis mootummaa kanaa guyyaa tokkoofillee haa ta'u waccisiisee irriba dhorka. Kana immootu warri garee OMN gochuu waan hin danda'iniif ittiin hafaaru jechuudhaan yaada isaanii kennaa jiru. Warri OMN mootu sirrii jira jedhu OMN karaa Jawaar qabatee deema. Jawaar kijiba hin jaalatu. Dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan gabaasa. Kanaaf OMN sobaan hin hojjetu dhugarra dhaabbatee deema jechuudhaan gareen kunniin yaada isaanii kennu. Gareen kanarraa adda ta'e immootu haalli kun tasumallee qabsoo Oromoo hin fayyadu. Galteewwan akka kanaa ajandaaleen akka kanaa kan diina yaaddeessuudhaaf ba'an yoo deebi'anii nu jidduutti ajandaa atakaroo akkanaa uuman
karaa keessaatiin mari'atanii furutu sirriidha jechuudhaan yaada isaanii kennataatii jiru. Gareewwan kunniin lamaanis amma jechaan wal qoqqooduu fi wal dhiibuu dhiisanii walirratti ololuu fi garee tiimii isaanii walirratti bobbaasuu dhiisanii hundi isaaniitu ajandaa kana cufuudhaan gama qabsoo itti aanutti tarkaanfachuu qabu. Yeroon ammaa yeroo afaan walii deebinee wal morminuu miti, yeroo wal dura dhaabbannu miti, yeroo tokko taanee diina keenya irra aanuudhaaf hojjechuu qabnudha. Atakaroon kun asumatti dhaabbatuu qaba jechuudhaan yaada isaanii kennataatii jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti turtiin turtii gaarii isiniif haa taatu.